Heloo kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechaa. Har'a kan nuti waliin barannu seeraa fi dambii geejjibaati. Kun moodulaa lammaffaa keessatti kan nuti barannudha. Yeroo darbe moodulaa tokkoffaa keessatti waa'ee amalaa ilaallee turre. Har'a immoo seeraa fi dambii geejjibaa waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf egaa kutaan barnoota kanaa kanneen armaan gadii kana of keessatti qabata. Isaanis mallattoolee qarqara daandii idil addunyaarra jiran yookiis immoo akkuma addunyaatti qarqara daandii irratti mallattoolee taa'anii odeeffannoo nuuf kennanii fi seera tiraafikaa kanneen kabachiisan kan wajjiniin ilaallu ta'a. Akkasuma sararoota irra daandii idil addunyaatti kan dibaman yookiis immoo daandii irratti kanneen dibaman sararoonni jiru. Kanaaf isaanis kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Inni kan biraan ibsa tiraafikaati. Ibsaa tiraafikaa kanneen jedhaman gadi fageenyaan wajjiniin ni ilaalla. Mallattoolee harka poolisii fi tiraafikaa akkasumallee mallattoolee harka konkolaachistootaa ibsaan konkolaataa irra jiru kan hin fayyadne yookiis immoo hojiirra hojjetaa kan hin jirre yoo ta'e konkolaachistoonni mallattoolee garaagaraa fayyadamuudhaan yeroo isaan itti ergaa waliif dabarsan ni argina. Isaan kun egaa qabiyyee barnootaa kutaa kana keessatti jiran jechuudha. Haa ta'uti har'a kan nuti wajjiniin ilaallu mallattoolee qarqara daandii idil addunyaa jechuudha. Mallattoolee qarqara daandii idil addunyaa yeroo jennu waa'ee seeraaf dambii geejjibaa kabachiisuudhaaf kan ta'an mallattoolee qarqara daandii irratti kan jiran jechuudha. Inni kan biraan haalaaf kallattii daandii argisiisuu jechuudha. Haalaaf kallattii daandiin tokko itti jallatu yookiis immoo daandiin tokko bal'aa ta'uusaa, dhiphaa ta'uusaa, gara bitaaf mirgaatti goruusaa akkasumallee jajallaa yookiin sororoo ta'uusaa kanneen ittiin adda baafannee barrudha jechuudha. Inni kan biraan dhaabbilee tajaajilaa kanneen akka bakka isaan itti argaman tajaajilli garaagaraa dhaabbanni jira. Dhaabbanni kellaa fayyaa jira, manni barnootaa jira. Akkasumallee inshuraansiin garaagaraa dhaabbatoonni dhimma konkolaachisuus akkasuma kan birootiif illee kan oolan waan jiraniif isaan sun bakka itti argamanitti mallattoo sana kan ibsu daandiirra kan jiru jira jechuudha. Dhumarratti fageenya daandii tokkoo yookiis immoo fageenya deemsaatiif odeeffannoo fi ragaa kennuuf kan tajaajiludha jechuudha. Bakka tokko kaanee bakka biraa gahuudhaaf kiloomeetira meeqa akka nu hafu yookiis immoo gara kaabaa yookiin gara kibbaatti bahaa moo lixatti bakka itti argamu odeeffannoo fi kallattii nuti irra deemnu kan nuuf odeeffannoo kennu mallattooleen ni jiru jechuudha. Kanaaf egaa mallattooleen qarqara daandii idil addunyaa kun walumaa galatti bakka sadiitti qoodamu. Bakka sadiitti gurguddaa sadiitti qoodamu. Isaanis jalqaba irratti kanneen akeekkachiisan jiru. Inni lammaffaan kan to'atan jiru. Inni sadaffaan ragaa yookiis immoo odeeffannoo kan kennanidha jechuudha. Kanaaf tokkoon tokkoon isaaniitiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti egaa mallattoolee qarqara daandii kan akeekkachiisan yookiis immoo of eeggachiisa kan of eeggachiisuudhaan kan nu tajaajilanii mallattoolee qarqara daandii akeekkachiisan jennee waamna jechuudha. Mallattooleen akeekkachiisan kun konkolaachistoonni daandii irratti balaaf saaxiluu dursanii wanta balaaf isaan saaxilu dursanii akka beekaniif jechuudha. Kanaaf balaaf saaxiluu dursanii akka beekaniif yookiis immoo of eeggannoo akka godhan kan taasisanidha jechuudha. Of eeggannoo akka godhan kan taasisanidha jechuudha. Mallattooleen kun kan ittiin adda ba'an roga sadeedha. Rog sadee qabu.
halluu diimaadhaan kan dibamedha. Asitti akkuma argitan rog-sadeen kun ni jira. Rog-sadeen kun halluu diimaa kan dibame ni jira. Keessa isaa irratti yookiin immoo gabatee adii kana gubbaa irratti, gabatee adiin bakka kana jira. Halluu gurraachaan kan barreeffame ta'uu danda'a yookiin fakkii ta'uu danda'a yookiin immoo mallattoo garaagaraa ta'uu danda'a. Wanta gurraacha kanaan asitti wanti jiru kun ergaa kan nuuf dabarsudha jechuudha. Ergaa kan nuuf dabarsudha jechuudha. Kanaaf mallattooleen qarqara daandii akeekkachiisanii rog-sadee ta'uu isaanii, rog-sadeen kunis immoo kalarii yookiis immoo halluu diimaan kan dibame ta'ee keessa rog-sadee kanaatti gabatee adii irratti ergaa kan dabarsu barreeffama gurraachaan, fakkii gurraachaan yookiis immoo mallattoo gurraachaan kan taa'e ta'uusaa adda baafannee kan nuti ittiin beekuu dandeenyudha jechuudha. Inni kan biraanii daandii irratti riqicha dhiphaan waan si qunnamuuf of eeggannoodhaan konkolaachisi jechuudha mallattoon asirra teesse kun. Kanaaf kanneen akka kanatti jiran hundi isaanii iyyuu mallattoolee akeekkachiisan jennee waamna jechuudha. Akkuma ammaan dura ilaalle mallattoo asirratti argamu kana yoo argitan rog-sadeedha. Rog-sadee halluu diimaan dibame keessa isaatti riqicha dhiphaa argisiisa egaa kuni. Riqicha yookiin dildila dhiphaatti deemaa akka jirru ergaa nuuf dabarsaadha jechuudha. Akkasumallee inni lammaffaa kuni hojjetoonni daandii suphan waan si qunnamaniif saffisa hir'isuun of eeggannoon konkolaachisidha jechuudha. Kanaaf asitti yoo ilaaltan namoonni hojii hojjetan fakkii kanarra jiru jechuudha. Ergaa gurraacha kanaan kan barreeffamanii yookiin immoo fotoon kaafamee jiru kun ergaa hojjetoonni hojiirra jiraachuu isaanii kan nuuf dabarsudha jechuudha. Akkuma argitan asirra sadaffaa kanarratti mallattoon qaxxaamuraa yookiis immoo masqalii kun ni jira. Kun asiin fuulduraanis karaa mirgaas karaa bitaas kallattii arfaniin daandiin wal qaxxaamuru jiraachuusaa odeeffannoo nuuf kennudha jechuudha. Kanaaf daandiin abbaa kallattii afurii si qunnamaa jira waan ta'eef saffisa kee hir'isuudhaan of eeggannoon konkolaachisiidha jechuudha. Kan biraanii asirratti gara gadii lakkoofsa afurirra kan jiru daandiin fuuldura kee gara bitaatti deemu waan si qunnamuuf of eeggannoon konkolaachisi jettee daandiin kun egaa damee harka bitaatiin qaba asirratti akkuma argamu kun egaa daandiin kan biraa gara bitaatti kan goru jira jechuudha. Kanaaf konkolaattonni kan biroollee masmara kanarra dhufaa jiraachuu danda'u. Akkasuma lafa deemtonni asiin dhufuu danda'u. Kanaaf asirratti waan nu qunnamu waan hin beekneef suuta jennee saffisa keenya egaa hir'isuu qabna jechuudha. Kan biraanii akkasuma faallaa ammaati karaa harka mirgaa daandiin jiraachuu danda'a jechuudha. Daandiin fuuldura kee gara mirgaatti deemu waan si qunnamuuf of eeggannoon konkolaachisiidha jechuudha. Akkasuma daandiin fuuldura kee mirgaaf bitaatti kan maqu malee fuulduratti kan hin deemsifne waan ta'eef of eeggannoon konkolaachisi jedha jechuudha. Kun amma karaa mirgaa damee qaba, karaa bitaas damee qaba. Konkolaataan asiin fuulduratti dhufaa jiraate bakka kanatti yeroo dhiyaatu mallattoon kun ni ta'a jechuudha. Kanaaf yookiin gara mirgaatti yookiin gara bitaatti filannoo qabna malee fuulduratti daandiin akka nu hin deemsifne ta'uusaa hubanna jechuudha. Kan biraanii mallattoo asirratti arginu kanarraa kan nuti hubannu mallattoo daandii manca'aati. Asirratti nu hubattu yoo ta'e ishiin kun daandiin badaa ta'uusaa yookiis immoo sirrii kan hin taane ta'uusaa ol ka'aaf gadi bu'aa ta'uusaa kan nu argisiisu jechuudha. Kanaaf daandiin manca'aan fuuldura keenya jira jechuudha. Kanaaf egaa saffisa keenya hir'isnee of eeggannoodhaan kan nuti konkolaachisnuuf akka nu gargaara. Kan biraan daandiin gara bitaatti marfatu. Kunis marfatadha. Gara mirgaatti asirraa xiyya kanarraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf gara mirgaatti yeroo naannofnu karvii uuma. Karvii kanarratti konkolaataan keenya kufuu waan danda'uuf of eeggannoo gochuu qabna jechuudha.
Kanaaf akkasumallee harka mirgaatti kan gorus ni jira. Faallaa malaallee jechuudha. Inni kan biraan daandii dursa gara bitaatti aansuun gara mirgaatti goru jedha. Asirraa yoo ilaalle jalqaba gara bitaatti ni gora. Itti aansuudhaan gara harka mirgaatti mariin keenya ni naanna'a jechuudha. Kanaaf harka bitaatti goree itti aansuun immoo gara mirgaatti yeroo goru mallattoo kanaan ta'a jechuudha. Kanaaf inni kan biraan akkasuma jalqaba gara mirgaatti deebisee gara bitaatti kan goru yoo ta'e immoo mallattoo kanaan kan kaawwamudha jechuudha. Kanaaf yeroo qormaata illee qoramnu mallattooleewwan kana sirriitti adda baafnee xiinxallee ilaaluu qabna jechuudha. Inni kan biraan dhumarratti gara gadi kanarra kan jiru daandii bal'aadhaa gara dhiphaatti deemu yoo ta'e mallattoo kanatu ta'a jechuudha. Kunis daandiin keenya dhiphataa deemuusaa argisiisa jechuudha. Kanaaf asirratti mallattoo kanarraa adda baafnee tokkoon tokkoon mallattoolee jiran kana seera isaanii kabajuu qabna jechuudha. Lakkoofsa 13 kanarratti hadiida baaburaa cufaa qabu kan daandii qaxxaamuru waan si quunnamuuf of eeggannoo konkolaachisi jechuudha. Hadiida baaburaa cufaa qabudha kuni daandii qaxxaamurarra ni jira jechuudha. Mallattoon kun egaa mallattoo hadiidaati jechuudha. Akkasuma asitti illee hadiida baabura cufaadha. Cufaa hin qabnedha kun kan cufaa hin qabne yoo ta'e mallattoo baaburaa fayyaa isaa yookiin mataa isaatiin kan bakka bu'udha jechuudha. Kun egaa asitti hin argitu yoo ta'e mallattoo baaburaati jechuudha. Mallattoo riqicha baaburaa osoo hin taane mallattoo baaburaa daandiin hadiidicha cufaa kan hin qabne yookiin immoo akkasumatti kan dabarsu kan ta'edha jechuudha. Dhumarratti lakkoofsa 15 irratti yoo gadi buune egaa irraan gadee hamaa argisiisti jechuudha. Isheen kun slooppiin parsantii 10 teesse kun irraan gadee hamaatu si quunnama waan ta'eef maarshii ulfaataa galchuu qabna jechuudha. Kanneen akka maarshii tokkoffaa yoo galchine egaa asii gadee kana akkuma salphaatti utuu konkolaataan keenya hin sigigaatiin yookiis immoo miidhamiin gadi bu'uu ni dandeenya jechuudha. Ja'affaa kanarratti mallattoolee walitti siqanii jiran kana argina. Isaanis hadiida baaburaa daandii qaxxaamuraa fageenya gabaabaa keessatti deddeebi'ee jiraachuu isaa argisiisa jechuudha. Yoo walitti baay'atanii dhufan mallattooleen akkasii kun akkuma argitan inni jalqabaa kun sarara 3 diddiimaa dibamee wal bukkee jira. Inni kun fageenya 250 irratti meetira 250 kanarratti daandiin baaburaa jira jechuudha. Akkasuma inni lammataa 2 dibame kun immoo 170 irratti jira jechuudha. Inni sadaffaan kunis meetira 100 irratti daandiin baaburaa si quunnama jechuudha. Kanaaf 250, 170, 100 fageenyi kun walitti dhidhiyoo waan ta'aniif yeroo tokko bira dabartanii tokkotti siqxan daandiin baaburaa wal duraa duubaan kan jiru waan ta'eef egaa kun akkas ta'uusaa hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf kophaallee adda bahuu danda'a kuni kan adda babba'ee taa'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf qormaata fa'a irratti isheen kun bichaan adda baatee kan teessu yoo taate 3 dibamtee jirti waan ta'eef meetira 250 irratti hadiidni nu quunnamuusaa adda baafanna jechuudha. Biraanii daandiirra hadiidni qaxxaamuraa baaburaa waan si quunnamuuf of eeggannoon konkolaachisu. Kunillee akkasuma mallattoodhuma hadiidaati jechuudha. Mallattoodhuma hadiidaati asitti kan jiranii. Kunis akkasuma kallattii lamaan yoo dhufe immoo kallattii lamaan daandiin baaburaa yoo jiraate yookiis immoo baaburri karaa lamaan dhufee kan wal qaxxaamuru yoo ta'e iddoo kanatti daandii qaxxaamura hadiida baaburaa lama wal si quunnamuuf waan si quunnamuuf of eeggannoon konkolaachiseeti jechuudha. Gara gadii kana irratti lakkoofsa 19 irratti maal jedha? Daandii lafoo deemtotaatti baay'atan waan si quunnamaniif of eeggannoon konkolaachisedha jechuudha. Asirratti akkuma argitan mallattoo namaati. Egaa mallattoon namaa kun yeroo ta'u tokko garuu asirra kan jiru haa ta'u malee ergaa inni dabarsu garuu karaa namoonni baay'een irra ce'an yookiis immoo daandii zabraa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoon kun yeroo dhumnu saffisa keenya hir'isuu qabna jechuudha.
Akkasuma egaa kan barattoonni irra ce'anillee daandiin jiraachuu danda'a. Isaan kun ammoo mallattoo ijoollotaati jechuudha. Barattootaa kanneen mana barumsaa fuulduratti yeroo baay'ee mallattoon kun kan inni taa'u. Kun egaa barattoonni yookiis mana barumsaatii ba'aa jiran karaa kanarratti ni baay'atu waan ta'eef saffisa hir'isi jedha jechuudha. Kallattiin fuulduratti fi duubatti taa'e kuni mallattoo roga sadii kana keessatti daandii abbaa kallattii tokkoo qofa konkolaachisuuf heeyyamametti yeroodhaaf kallattii lamaan akka konkolaachisuuf kan heeyyamamedha jechuudha. Kun yeroo mudannoon karaarra jiraatu yookiis immoo konkolaattonni tokko miidhamanii yeroo isaan itti karaa cufanii taa'anitti mallattoon kun taa'ee kallattuma tokko daandii fayyadaa turerra yeroodhaaf kallattii lama kan gargaaru ta'a jechuudha. Yeroo sanatti mallattoo kana ni fayyadamna jechuudha. Kan biraan konkolaataa as keessatti arginutu jira. Mallattoo rog-sadee kana keessatti konkolaataa lafa mucucaataa irra deemtu argina. Haa ta'u malee ergaan mallattoon kun dabarsu maalinni daandii mucucaataa waan si quunnamuuf jechuudha. Kun egaa daandiin keenya mucucaataa ta'uusaa argisiisti jechuudha mallattoon kuni. Dhumarratti daandiirra haalli sodaachisaan wantoonni balaa geessisan waan si quunnamuuf eeggannoon konkolaachisa jechuudha. Kun egaa mallattoo raajeffannooti. Mallattoon raajeffannoo kun yeroo baay'ee balaa yookiis immoo baay'ee iddoo rakkisaa ta'e tokko irratti ni teessi jechuudha. Ni teessi jechuudha. Kanaaf mallattooleewwan kana ilaallee eeggannoo keenya cimsuu qabna jechuudha. Kan biraan asirratti kan arginu kun mallattoo ibsaa tiraafikaati. Ibsaan tiraafikaa kun mallattoo kana keessa taa'ee yoo jiraatu fuuldura keenya mallattoon ibsaa tiraafikaa kan seera konkolaachisuu eeguudhaaf taa'e jiraachuusaa nutis immoo yeroo karaa sana deemnu irratti mallattoo sana duukaa buunee ergaa inni dabarsuun akka gargaaramnee daandii sana qaxxaamurutti duraan dursee mallattoon kun fageenya irratti taa'a jechuudha. Kan biraan mallattoo daandiirra bubbeen hamaan jiraachuuti yookiin obomboleettiin bubbeen cimaan fakkeenyaaf lafa ol ka'uu irratti bubbeen cimaan jiraachuu danda'a. Akkasuma egaa iddoo akkasitti bubbee hamaan naannoo kana jira inni si mudata waan ta'eef saffisa kee eegsisi jedha jechuudha. Keessumaa konkolaattonni ba'aa yookiis immoo wanta fe'isa qabu tokko fe'anii deeman bubbee kanaaf yeroo isaan saaxilaman waan jiruuf bubbee hamaan illee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf saffisa keenya hir'isuu danda'u nurra jira jechuudha. Addabaabayiidhaan kan biraa addabaabayiitti yeroo dhufnu egaa asirratti addabaabayii si quunnamuuf jira. Addabaabayiitti dhiyaataa jirta. Addabaabayii kanarrattis of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Maaliif konkolaattonni nuti dursa kenninuuf jiraachuu danda'u. Konkolaattonni egaa yeroo baay'ee addabaabayii irratti filannoodhaaf konkolaachistoonni yeroo itti rakkatan ni jira jechuudha karaa isaanii irratti. Kanaaf kan dursa kennamuuf dursa kenninee darbuun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan daandiin abbaa kallattii lama gara abbaa tokkootti waan jijjiiramuuf kun amma sarara baay'eedha. Kunis baay'eedha. Sararaan abbaan lamaa kun yeroo iddoo tokkotti dhufudha jechuudha. Kanaaf yeroo kana maalinni of eeggannoo barbaachisa jechuudha. Nuti karaa mirgaa kana qabannee dhufne konkolaataan tokko immoo karaa bitaa kana qabatee dhufee of eeggannoo osoo hin godhin balaan gidduu kanatti uumamuu waan danda'uuf yookiis immoo sochiin tiraafikaa abbaa tokkoo kanarratti baay'ataa waan deemuuf saffisa keenya egaa hir'isuu danda'uutu nurra jira jechuudha. Inni kan biraa daandiirra dhagaan faca'u yookiin furguggifamu jiraachuusaa argisiisa jechuudha mallattoon kuni. Kun egaa korkonchii garaagaraa irratti yookiis immoo daandota haaraa hojjetaman irratti daandiin dhagaan daddarbatamu jiraachuu danda'a. Isa bakka bu'achuudha. Kunniin konkolaattonni xixiqqaa walitti baay'atanii jiran kun mallattoo tiraafikaatii bakka bu'u. Tiraafika yeroo jennu konkolaataa walitti baay'achuu tiraafikni baay'ee yoo ta'u konkolaataa walitti baay'atee karaa darbaa yeroo wal dhoowwu yookiin yeroo cinaannaqamu egaa mallattoon kun ni jira ta'a jechuudha. Beelladoonni illee karaa isaan darbaniif yookiis immoo
yeroo tokko karaa beelladoonni baay'atan irratti mallattoon beelladoota argisiisu kun ni jira jechuudha. Akkasumallee qaama miidhamtoonni karaa isaan irra ce'an yookiis immoo bakka isaan itti baay'atan yookiin manni barumsaa qaama miidhamtootaa iddoo tokko jiraachuu danda'a. Yeroo achi ba'an irratti bakka sanatti baay'achuu danda'u jechuudha. Kan biraan hojjetoota qonnaati. Kun mallattoolee tiraaktaraa yookiis immoo hojjetoota qonnaaf tajaajilan konkolaataa isaanii irra yeroo isaan jiran agarsiisa. Isaaniifis egaa ispiidiin konkolaataa isaanii xiqqaa waan ta'uuf daandiirras asiif achi qaxxaamuruu waan danda'aniif saffisa keenya hir'isuu qabna jechuudha. Kan biraan sarara jajallaa kana argina. Daandii daddabaadha jechuudha. Daandiin jajallaan yookiis immoo bitaa mirgatti fageenya gabaabaa keessatti kan jajallatu yoo ta'e saffisni keenya dirqama hir'achuu qaba jechuudha. Kanaaf kan bakka bu'udha. Akkasuma egaa konkolaattonni balaa ibiddaa waan akkasii baatanii deeman ni jiru. Balaa ibiddaa dhaamsuudhaaf wantoota keemikaala garaagaraa baatanii deeman yoo jiraatan mallattoo kanadha. Isaan yoo jiraatan isaan fuuldura jiraachuu isaanii argisiisa. Kun asitti kan arginu kun konkolaataa fe'isaati. Konkolaataan fe'isaa fuuldura jiraachuu argisiisa jechuudha. Akkasumallee bakka ijoollonni taphatan yookiis immoo bakkee bashannanaa daandii irratti ijoolleen bashannan daandiirra jechuun egaa ijoolleen bakka kanaa bakkee sana osoo taphatanii diingata ba'anii daandii walakkaa galuu waan danda'aniif bakka ijoollonni taphatan irratti yookiin keessumaa gara baadiyyaa irratti wanta akkanaa jiraachuu danda'a. Isaaniif saffisa keenya hir'isuu danda'uu qabna jechuudha. Inni kan biraani daandiin bakka lamatti addaan bahu iddoo itti jalqabu argisiisti jechuudha isheen kun. Daandiin bakka lamatti addaan bahu iddoo itti jalqabu waan ta'eef saffisa kee hir'isii jechuudha. Kanaaf isheen kun maali? Daandiin abbaa tokkoo ture tokko harka mirgaa qabata. Inni karaa bitaa immoo asii kan itti dhufu ta'a jechuudha. Kanaaf daandiin abbaa tokkoo iddoo lamatti baha jechuudha isheen kun. Inni kun immoo daandiin abbaa lamaa ture iddootti gar tokkotti jijjiiramu jechuudha. Kun jechuun daandiin karaa lamatti fayyadamaa turan asii yeroo gahu iddoo tokkotti deebi'a jechuudha. Kanaaf daandii abbaa tokkoo kanarra fuuldurattis akkas gara duubaattis kan deemamu ta'a waan ta'eef isaan kana itti adda baasuu qabna jechuudha. Kana erga xumurree booddee itti aansuudhaan egaa mallattoolee qarqara daandii kan to'atanitti dhufna jechuudha. Ammaan dura kan nuti ilaalle kun mallattoolee qarqara daandii kanneen of eeggachiisanidha. Amma garuu mallattoolee kan to'atan. Kan to'atan yoo jennu isaan kun ni to'atu yookiis immoo seera eegsisu jechuudha. Kanaaf namni seera sana cabsee seera to'annoo kana namni cabse seeratti illee dhiyaatee adabbamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoolee qarqara daandii to'atan kun adabsiisuullee ni danda'u jechuudha. Kanaaf mallattooleen kun egaa bakka sadiitti qoodamu. Mallattooleen to'annoo kun bakka sadiitti qoodamu. Inni jalqabaanii mallattoolee dhorkanidha yookiin kanneen dhoowwan jennaan jechuudha. Ni dhoowwu yookiin ni dhorku. Inni lammaffaan kanneen dirqisiisan yookiis immoo kan giddisiisan jechuu ni dandeenya. Inni dhumaan inni sadaffaan kan dursa kennisiisanidha jechuudha. Kanneen dursa kennisiisan jennee bakka sadiitti qoonna jechuudha. Kanaaf kan dhorku yoo ta'e dirqama karaa dhorkamne sanarra darbine dirqama gara qaxxaamuruutti yookiis immoo gara adabamuutti deemna. Kan nu dirqisiisus yoo ta'e bitaatti gori jedha yoo ta'e bitaatti goruu baannee karaa mirgaa yoo deemne dirqama qaxxaamuruun keenya kan oolu miti jechuudha. Kanaaf akkasumallee konkolaattota dursa kennisiisuufiin qabu dursinee yoo darbine konkolaachisaan sun yookiin yoo miidhame yookiin yoo rukutame yookiin yoo nu rukute kan adabamu nuyi warra dursa darbe sana ta'uu beeknee isaan kanarraa of to'achuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf mallattooleen qarqara daandii to'atan kun egaa inni jalqabaa kan dhorkan yookiis immoo kan daangessan jennee jirra. Kan daangessan yeroo jennu egaa
halluu isaaniitiin adda ba'u yookiis immoo haala istiraakcharii uumama mallattoo isaaniitiin adda ba'u. Isaan kun egaa geengoodha halluun isaanii yoo hundumaa mallattooleen dhorkan kun geengoodha. Halluu diimaa dibamanii geengoodha jechuudha. Isa duraarraa adda kan ba'an geengoo sararamu keessi isaanii adiidha. Akkuma isa duraa ergaa kan dabarsu immoo halluu gurraacha. Halluu gurraachaan walakkaa irratti kan mallattoo qabaachuu danda'u yookiis barreeffamaan taa'uu ni danda'a jechuudha. Barreeffama mallattoo yookiin kallattiidhaan taa'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf egaa kanneen keessaa yoo ilaallu fakkeenyaaf inni jalqabaa kun mallattoo geengoo diimaadhaan kan taa'e kun keessi isaa adii qulqulluudha. Mallattoon kun egaa ergaan inni dabarsu konkolaataan gosa kamiiyyuu kan harkaan dhiibamus dabalatee karaa kana darbuu dhorkaadha yookiis immoo dhorkuu darbuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isa kana adda baasuu qabna jechuudha sirriitti. Lammatarratti kallattii mallattoon kun jiruun konkolaachisaa darbuun dhorkaadha jechuudha. Kunis mallattoo diimaa guutuu taa'ee keessatti adii xiqqaan kun jira. Kun egaa yeroo tokko tokko daandii irratti karaa kana tasuma darbuun hin danda'amu jedhamnee yeroodhaaf dhorkamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroodhaaf ni dhorka jechuudha. Konkolaataa kamiyyuu ni dhorka jechuudha. Inni sadaffaanii mallattoo geengoo ta'ee kallattii harka mirgaatti goru kan irra dibame jechuudha. Kallattii harka mirgaatti goru kanarra mallattoo diimaan irra muramee jira jechuudha. Kanaaf maal jechuudha? Gara mirgaatti goruun yookiin maquun dhorkaadha. Mallattoo gara mirgaa kanarra darbuun dhorkaadha jechuudha. Akkasuma gara bitaatti yoo jallates karaa bitaa kanarra maquun yookiin jallatanii darbuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf mallattoolee dhorkan jennee adda baafna jechuudha. Inni kan biraanii mallattoolee kanneen konkolaataa wal bira darbanidha. Kun mallattoo geengoo kana keessatti konkolaataa wal bira darbuuf jiran kan argisiisa jechuudha. Kanaaf bakka mallattoon kun jirutti konkolaattonni miila lamaa olii wal bira darbuu hin danda'an jechuudha. Hin danda'an. Garuu mallattoodhuma kana ta'ee yeroo achi siqan booddee int kan jedhu irratti barreeffamee kan jiru yoo ta'e sana booda mallattoo int jedhu sanaan booddee wal bira darbuu ni danda'u jechuudha. Akkasuma konkolaataa abbaa motoraa miila lamaa olii daandii kana irra darbuun dhorkaadha jechuudha. Isheen kun immoo konkolaataa tokkittiin kun yoo ta'es konkolaataan miila lamaa olii karaa sana darbuu hin danda'u jechuudha. Kan biraan dogdoqqeedha. Kunis dogdoqqee ni dhorka jechuudha. Motorri asiin darbuu hin danda'u. Kunis konkolaataan miila lamaa oliis motora kan qabu hundinuu motoraan kan socho'u asiin darbuu hin danda'u jedha jechuudha. Akkasuma egaa konkolaattonni gurguddoon yeroo tokko tokko meeshaalee fe'isaa garaagaraa ulfaatina qaban fe'anii yeroo deemanitti kiloogiraama humnaa olii yeroo isaan baatanii darbanitti karaan sun baachuu waan hin dandeenyeef yeroo isaan itti dhorkaman jira jechuudha. Kanaaf amma kuni toonii 7.5 ol kan baatu makiinaan fe'isaa karaa sanarra darbuu akka hin dandeenye ni dhorka jechuudha. Kunis konkolaataa yoo keessa jiraachuudhaaf baateyyoo toonii 20 ol qabatee jira taanaan karaa sanarra darbuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jalqabatti egaa konkolaachistoonni karaa isaanii sana sirriitti adda baafatanii ka'umsa isaanii dura beekuu danda'uun baay'ee barbaachisaa kan itti ta'u tokko isa kanaaf jechuudha. Inni kan biraan asitti kan arginu kun mallattoo yoo gadi garagalee jirudha. Asirratti egaa of duuba deebi'uun karaa harka bitaatiin naanna'anii asirratti of duuba deebi'uun hin danda'amu jechuudha. Kallattii mallattoon kun jiru kana akkuma mallattoon kun ergaa dabarsuun ofirra naanna'anii deebi'uun hin danda'amudha. Baayisaayikiliin karaa kana darbuu akka hin dandeenye ergaa dabarsite jechuudha. Mallattoon asirra jirtu kuni ishiin kun gosa 12 jechuudha. Akkasuma gaariin garaagaraa asirra darbuu kan hin dandeenye yoo ta'e beelladaan kan harkifamu gaariin kamiyyuu darbuu akka hin dandeenye ibsa jechuudha. Akkasumallee kanneen harkaan oofamanis asiin darbuun hin danda'amu yoo ta'e
mallattooleen kun adduma addaan ni jiru jechuudha. Egaa akkuma konkolaataan dhorkamu namnillee ni dhorkama. Amma fakkeenyaaf mallattoon nama as keessatti argitan kun namni asiin darbi jedha osoo hin taane karaa kana namnillee darbuu hin danda'u jedha jechuudha. Mallattoon kun konkolaachistoota qofaaf illee osoo hin taane namoota karaa deemaniif illee yeroo itti ergaa dabarsu qaba jechuudha. 16 irratti akseeliin konkolaataa yookiis immoo kompoonentiin gommaa baatu yookiis immoo humna gara gommaatti kan dabarsu kun akseelii jennaani yookiin shaansii jennaani. Shaansiin kun egaa kiloogiraama 8,000 ol yoo ta'e karaa kanarra darbuu hin danda'u jedha jechuudha. Konkolaataan miin isaa amma kana ga'u kuni karaa sana darbuu akka hin dandeenye ergaa dabarsaa jechuudha. Kan biraanii waa'ee bal'ina konkolaataati. Bal'ina konkolaataa yeroo jennu konkolaataan tokko meetira 2 bal'inni isaa meetira 2 kan caalu yoo ta'e meetira 2 irra kan caalu yoo ta'e karaa sanarra darbuu akka hin dandeenye dhorkiti jechuudha kun. Itti aanee hojjaan konkolaataa keenyaallee meetira 4 ol kan caalu yoo ta'e karaa sana darbuun akka hin danda'amne jechuudha. Kanaaf egaa amma kuni bakka mallattooleen kun tattaa'an qofa irrattidha malee konkolaataan meetira 4 ol daandii kamirrayyuu darbuu hin danda'u jechuu miti. Garuu tarii konkolaataa haalli taa'umsaa ibsaa wanti tokko gadi siqee yoo kan jiru ta'e yookiin gadi siqee jira yoo ta'e egaa konkolaataan akka hin darbine dhorkuu waan danda'uuf yeroo kana mallattooleen kana fayyadamna jechuudha. Inni kan biraan daangaa magaalaatti seenaa waan jirtuuf seera magaalaa keessa jiru kabaji jedha kuni. Egaa mallattoon xiyyaa kuni magaalaatti seenaa jiraachuu keenya beeksisa jechuudha. Kan biraan naannoo magaalaatiif dhuma daangaa saffisaa murtaa'e jetti jechuudha isheen kun. Kanaaf saffisni magaalaatti murtaa'e ni jira. Saffisa konkolaataan tokko magaalaa keessatti ittiin socho'uu qabu sana gaafa magaalaa bahuuf jedhu mallattoon kun jira jechuudha. Mallattoon kun maal jedhaa? Ergaa dhuma mallattoo saffisa konkolaataadhaaf kenname sanaati jechuudha. Faanaalii kuni dhumarratti mallattoo faaggaati. Bakka mallattoon kun jirutti sagalee dhageessisuun kan hin danda'amne ta'uu isaati egaa. Ergaan kun mallattoo dhorkaan jalatti kan nuuf taa'ee jiru. Baay'ee egaa mallattoon dhorkan jedhamanii kanneen jiran baay'ee isaaniiti. Fakkeenyaaf asirratti kan jiru kuni bakka mallattoon kun dhaabbate irraa kaasee hanga daandii qaxxaamuraa yookiin wal quunnamsiistuu darbitutti yookiin mallattoo kana keessatti barreeffama isa dhumaa jedhutti darbitutti konkolaataa dhaabuun dhorkaadha jechuudha. Mallattoo kana argitan taanaan bakka sanatti mallattoo inch hamma jedhu yookiin isa dhumaa hamma jedhu yommuu argitanitti konkolaataa dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Garuu P kan jedhu yookiin paarking kan jedhu ta'ee kan irra dibame kana yoo ta'e asittis konkolaataa dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Garuu yeroodhaaf nama kan buusu yoo ta'e konkolaataan tokko tasaafaarii buusee kan darbu yoo ta'e daqiiqaa muraasaaf buusee darbuu ni danda'a jechuudha. Haa ta'uutii asitti immoo daandii mallattoon kun jiru irratti konkolaataa fuula dura kee dhufuuf dursa osoo hin kennin darbuun dhorkaadha jechuudha. Kanaaf isheen kun dursa kennisiisuu qabda jechuudha. Mallattoolee konkolaataa fuula dura jiruuf dursa kennita jechuudha. Kan biraanii mallattoo gumrukaati. Kuni gumruka kan jedhu jiraachuu danda'a afaan garaagaraatiin walakkaa kanarratti. Kun amma dogaanaa jedha. Mallattoo gumrukaati. Mallattoo gumrukaa kana biratti konkolaatonni kamiyyuu dhaabbatanii edda fattashamanii yookiis immoo edda ilaalamanii booddee darbuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma dura jenne mallattoon kun int yookiis immoo macarrasha jedhee kan irratti barreeffamee jiru yoo ta'e asii kaasnee bakka mallattoo kana arginu kanaa kaasnee konkolaataa keenya dhaabuu ni dandeenya jechuudha. Inni dhorku sun dhuma isaa ta'uu isaa argisiisa jechuudha.
Haa ta'u malee fageenya mallattoo irratti ibsamee gaditti siqanii konkolaachisuun dhorkaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma 70 meetiradha. Meetira 70 konkolaataa kanaa gidduu fageenyi konkolaattota lamaan gidduu jiru meetira 70 ol ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf bakka mallattoo kana arginu irratti konkolaattota fuuldura keenya jiran irratti meetira 70 gaditti itti siquu hin dandeenyu jechuudha. Kan biraan mallattoon kun jira. Karaa lamaan X ta'ee kan jiru bakka mallattoon kun jiru irraa kaasee hanga daandii qaxxaamuraatti yookiis immoo mallattoo kana keessatti dhuma jedhu hanga darbitutti yeroo gabaabaafis ta'e yeroo dheeraadhaaf konkolaataa dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Inni kan biraan konkolaattota boba'aa yookiin fe'anii deemaniif darbuun hin danda'amudha jechuudha. Kun mallattooleen keemikaala garaagaraa yookiis immoo boba'aa garaagaraa baatanii deeman karaa sana darbuu akka hin dandeenye ni dhorka jechuudha. Kanaaf egaa mallattoolee kana sirriitti hubachuu danda'uun barbaachisaadha. Kan biraan konkolaataa fe'umsaaf darbuun dhorkaadha jedha. Kun egaa konkolaataan fe'isaa karaa kanarra konkolaataa asitti bira darbuun hin danda'amu jedha. Konkolaataan wal harkisanillee asiin darbuu akka hin dandeenye, konkolaataan meetira 10 ol dheeratu karaa sana darbuu akka hin dandeenye bakka buute jechuudha ishiin kuni. Kanaaf egaa mallattooleen amma dura nuti argisiisne kun baranne kun mallattoolee dhorkanidha jechuudha. Mallattoolee dhorkan yoo jennu karaa sana darbuun tasuma kan hin danda'amne yookiis immoo bakka sanatti dhaabuun kan hin danda'amne waan ta'aniif akka kanatti hubannee lammaffaa irratti mallattoolee qarqara daandii kan dirqisiisan ilaalla jechuudha. Kanneen dirqisiisan. Mallattoolee dirqisiisan yoo jennu halluun isaanii cuquliisadha jechuudha. Halluun isaanii cuquliisa ta'ee yookiin bifa waaqaa kanneen qaban konkolaattota dirqisiisanidha jechuudha. Mallattooleen dirqisiisan kunniin egaa mallattoo bifti isaanii bifa waaqaa ta'ee walakkaa isaaniitti ergaa kan isaan ittiin dabarsan adiidha jechuudha. Agarsiistuu yookiis immoo kallattii adii ta'een kan ergaa dabarsan jechuudha. Egaa akkuma asitti arginu mallattoolee karaa bitaa jiru qofaan darbi kan jedhu agarsiisa jechuudha. Mallattoon asitti arginu kun jalqaba kun gara bitaa qofaan akka nuti darbuu dandeenyu nu agarsiisa jechuudha. Haa ta'uutii akkuma argamu egaa mallattoon kun bifa waaqaati yookiis immoo kalariinsaa cuquliisadha jechuudha. Cuquliisa kanarratti mallattoo adiin ergaa dabarsu taa'ee jira jechuudha. Kallattiin yookiin xiyyi taa'ee jiru kun ergaa kan inni dabarsudha. Kanaaf akkasuma egaa hundi isaaniiyyuu kallattii nuti irra darbuu dandeenyu qofaadha nu agarsiisu jechuudha. Inni lammaffaa kun fuulduratti qofa darbuu akka nuti dandeenyu nu agarsiisa jechuudha. Akkasuma gara mirgaatti, gara fuulduraa fi gara bitaatti akkasumallee mirgaa fi fuuldura qofatti, bitaa fi mirga qofatti akka nuti darbuu dandeenyu kanneen nu dirqisiisanidha jechuudha. Kanaaf filannoo biraan qabnu jechuudha. Mallattoo kanatti fakkeenyaaf gaafa dhufnu yookiin gara mirgaatti yookiin immoo gara bitaatti qofa akka nuti darbuu dandeenyu kan nu agarsiisudha jechuudha. Egaa asirraa mallattoolee kana ilaallee hubachuu ni dandeenya. Akkuma asirraa argitan kallattii xiyyi kun jiru qofaan darbuu akka nuti dandeenyu nu dirqisiisa jechuudha. Akkasuma dabaabayiitti yookiis immoo borbootti yeroo dhumnu konkolaataa marfata keessa dursee seenee dursa kennuu akkuma xiyyaan argisiisnetti naanna'uu yookiin darbuu akka nuti dandeenyu kan nu agarsiisudha jechuudha. Kanaaf mallattooleen kun egaa mallattoolee dirqisiisan jedhamanii kan ta'anidha.
akkasuma saffisni magaalaa keessaallee yookiin immoo saffisni gadi aanaan bakka ta'e tokkotti kenname yoo jiraate fakkeenyaaf saffisa sa'aatiin kenname isa gadi aanaa jedhee 30 jedhee jira yoo ta'e egaa kun saffisa gadi aanaadha jechuudha. Dhuma saffisa kanaas immoo 30 irra kan dibame kun kan jiru yoo ta'e saffisichi dhumuusaa yookiis immoo dhuma saffisa gadi aanaa sana ta'uusaa kan nuti ittiin hubannudha jechuudha. Inni sadaffaan mallattoolee qarqara daandii kanneen dursa kennisiisanidha. Isaan kun gosoota mallattoolee to'atan keessaa isa beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee mallattooleen kun dursa kennisiisu bocni yookiin madabii isaaniirra kan jiru kalarii yookiis immoo roga garaagaraa qabaachuu danda'u. Garuu ergaa isaan dabarsan dursa kennisiisuudha jechuudha. Dursa kenni kan jedhu ergaa dabarsuu jechuudha. Kanaaf egaa bakka daandiin walitti qaxxaamurri walitti dhufu yookiis immoo naannoo addabaabayii irratti mallattooleen kun ni baay'atu. Mallattoolee jalqabarra jiru kana yoo arginu dhaabbadhu daandii qaxxaamuraa konkolaattota seenaniif dursa kenniitti jechuudha. Kanaaf mallattoon harkaa kun yeroo asirra taa'u kana egaa dursa kennisiisuusaa argisiisa jechuudha. Kanaaf inni kun dursa dhaabbadhuutii konkolaattotaaf dursa kennii jedha jechuudha. Itti aanee daandii dursa qabu kan argisiisudha jechuudha. Inni kun amma mallattoo daandii dursa qabu yookiis immoo ati deemaa jirta yoo ta'e mallattiin kun kallacha kee jira yoo ta'e dursa qabaachuu kee argisiisa jechuudha. Garuu dursa darbitee edda achi siqxee booddee dursa qabaachuun kee sun bakka itti dhumu kan argisiisu yoo ta'e mallattoo isa itti aanu kanaan irra butamee ni argina jechuudha. Kanaaf dursa qabaachuun kee xumuramuusaa argisiisa jechuudha. Arfaffaa irratti konkolaataa fuulduraa dhufuuf dursa kennii jedha jechuudha. Mallattoon kun konkolaataa fuulduraa dhufaniif dursa kenni jedhu ergaa dabarsa. Inni dhumaa kun lafa deemtotaaf dursa kenniidha jechuudha. Lafa deemtotaaf dursa kennuu akka nuti qabnu kan nu akeekkachiisu, kan nu dirqisiisu yookiis immoo kan dursa nu kennisiisudha jechuudha. Kanaaf mallattoolee dursa kennisiisan jenna jechuudha. Mallattooleen kun baay'ee barbaachisoodha. Kanaaf mallattoolee kana adda baafnee uumama akkaataa kallattii isaanii yookiis immoo akkaataa boca isaanii fi kalarii isaanii ilaallee kan nuti ittiin adda baasnudha jechuudha. Inni kan biraan mallattoolee warra odeeffannooti isa sadaffaa yookiis isa dhumaa mallattoolee odeeffannoo kennisiisan jennee kan nuti waamnu. Isaan kun egaa qarqara daandii odeeffannoo kennan bocni isaanii abbaa roga afuriiti jechuudha. Rogni isaanii roga arfeedha. Roga arfee kana keessatti immoo mallattoo adii irratti yookiin gabatee adii kana keessatti ergaa kan dabarsan barreeffamaan ta'uu danda'a, fakkiidhaan ta'uu danda'a, mallattoodhaan ta'uu danda'a. Kanneen kun egaa roga arfee ta'anii kan isaan ittiin adda bahanidha jechuudha. Kana yoo ilaallu amma fakkeenyaaf isa jalqabaa kanarratti fakkii boba'aa ittiin waraabbannudha. Kanaaf bakka sana boba'aan jiraachuu kan ittiin nuti beeknudha jechuudha. Akkasumallee fakkiin lammataa kun bakka namoonni itti haara galfatan yookiis immoo imaltoonni itti haara galfatan yookiin itti boqotan ta'uusaa argisiisa jechuudha. Kun namoonni tattaa'anii kan jiran yoo ta'e fakkii kanarraa kan hubachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma egaa hoteelli garaagaraa bultiidhaaf namoota karaa deemaniidhaaf waan barbaachisuuf mallattoon bifa haalgaa kunillee kan jiru yoo ta'e hoteelli yookiin bakki bultii bakka sana jiraachuusaa addattiin akka nuti baafannuuf jechuudha. Kan biraan turistootaaf mallattoon turistootaaf yookiis immoo biyya ormaatii dhufanii turizimiif kanneen deeman yoo jiraatan mallattoo kana ilaalanii bakka boqonnaa isaanii ta'uu odeeffannoo kan isaan ittiin argatanidha jechuudha. Kan biraan mallattoo reestooraantiiti. Bakka nyaata garaagaraa jira yoo ta'e mallattoo kanaan ni hubanna. Bakki kaafteeriyaa yookiis shaayii wanta ho'aa fayyadamuu kan nuti dandeenyu
bakka mallattoon shaayii kun jiru ilaalleeti. Kan biraan silkii yookiis immoo bakka nuti bilbilachuu dandeenyu dhumarratti mallattoo meenteenaansii yookiis immoo garaajiidhaaf konkolaataan keenya hin barbaachisa yoo ta'e gabaabumatti bakka mallattoon kun jiru naannoo sanarraa argachuu akka nuti dandeenyu infoormeeshinii ga'aa nuuf kennu jechuudha. Mallattii kallattii daandiiti. Kallattii daandii nuti itti adeemnu mallattoon rog-arfee kana keessa taa'anii jiru. Kanaaf bakka dhaqnu tokko nu dhiba yoo ta'e mallattoo fuuldura keenya ilaallachaa deemuun dirqama jechuudha. Gara mirgaattis, fuuldurattis, gara bitaattis, booddeetti illee karaan kun eessa akka nu geessu infoormeeshinii ga'aa kan nuuf kennan keessumaa keessa magaalaarra baay'inaan jiru jechuudha. Isaan kana ilaallee odeeffannoo ga'aa akka nuti argannuuf egaa mallattoon kun bakkaa bakkatti taa'anii argamu jechuudha. Egaa walumaa galatti har'a nuti kan ilaalle waa'ee seera daandii mallattoolee qarqara daandii irra jiraniiti jechuudha. Mallattooleen qarqara daandii irra jiran kun egaa walumaa galatti bakka sadiitti qoodamuu isaanii kan akeekkachiisan yookiin kanneen of eeggachiisan akkasuma kan to'atan jennee dhumarratti immoo odeeffannoo kan kennan jennee bakka sadiitti qoodna jechuudha. Haa ta'u malee isa lammaffaa irratti mallattooleen to'atan deebi'anii bakka sadiitti qoodamu. Isaanis kanneen dirqisiisan, kanneen dursa kennisiisanii fi akkasumallee kanneen dhorkan jennee bakka sadiitti ilaalleerra jechuudha. Kanaaf barumsa guddaa akka isin irraa argattan nan amana. Kanaaf viidiyoo kana barumsi kun namoota birallee akka gahutti laayik, sabiskiraayib gochuudhaan akkasiin nu gargaartan abdiin qaba. Waan ilaaltaniifis akkasuma waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo biraatiin amma nuti wal arginutti nagaadhaan turaan ergaa kooti. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.